والله كومنتي بالله جادو إذا ما لو رب سودان جالدو durano onneti jene se jirtir mal ta jalan jaaladhu sente onneti ay akuma allati fute namarate nafute samiti yahuraddu male nyogamini nevesi family takoda jal mena disan sagale tanan karayu wan heddu aballe heddu Milla dagatte jolle taninani si khajele gafadu Oke, nam sadii tapannee akkas goona gaa illah. sente qalbi akamale qabaye nama sadin الرجل اللي بقى for love family والجنا عرفو فينا Kedin teenyu takkaan. أجمعنا أمو إسنية يا داري Nama jala denggadde siyaar ke usteen barreessi waan amma barreessite hin barreessin. Denggadde siyaar ke oke? أنا مو No sumayyaa takka. Hin barreessin amma booda. Faamilii tiyya garuu sitti himee kun jira waan ifi fedhee uffadhee dhufe nan jeen shin jaaladha waan kana. سينا Firiidama nama kaawwatuun fedhu waan. jal tawal walleedha family takoda ijoolleen jaalfatiiloo akkasiin hin caalle بقت أول والد هين جتوني ما نفي Guys, I'm for Thank you. family takoda ijoollee maakii biroo soo kuttanii maal isinii qabame mokorame gifu duraan kaaju illee mara faatee nu dura baatee intalsaalleen gifuu tagasaggazu dimaat mamtaa taallabbe wanno habiibaa yaadadhee bar osoo beektaa yoo miliyoona tattaawoo yeroo gurgurte sino haya sino aniho haya anis namaba qooda eeggataa ijoolleen maakii maal dhaqabu dhabdan amma tajaajilfadiilootu isin kokkee isin qabde alla rabbii kiyyaa eegoon tiyya qalbiin beeytu akka doolaan tiraampi namitti irraa fudhate narraa fudhate bar Kapten Allah waan ofii tiyya garuu oduu gammachiisaa by the way waan tiraam aangoo qabateef namni ispoonsarrii amma eegalame ni dhaabbate jaamee yaada keessa jiru yaada akka ba'a waan kana namni eegalsiisee tiraam warra seeraan ala biyya san seenu jibba malee nama karaa seeraatiin dhufurraa rakkoon qabu kanaafuu yaa itti fufa wanni kun kanaafuu namni ispoonsara naqatee jiru yookaan karaa abdii deemaa rabbiin itti waraqata keesiidha gara nyaate faa jira no nam takka akka rifannee waan wanni kana garaa dhufee gara nu haa deebi'u warra jedhe jira bar no Trump akkas taanaan ni jaalladha. Please aboo kaansilee godhe garuu xiqqishoo hin faata bara. qeerrooti yeelillee afur ni qabnaa nuti hin qabu namni kanallee abdima kutata kanaadaa hawwa malee baqataan irra caala bara ameerikaa hawwa kaanadaa maaltu jira waan ofii bar kaanadaa maqaa bar Baqataan Kaanaadaan jaalatu bara. Just baqa. kaanadaa irra wallaahi gaas waan roos ababaa takka maal jetta wanni baqataan irra caala ameerikaa hozii takka takkaaf jecha Aslan baqataan biyya biyya Kaanaadaa jaamtu Austraaliyaa jedhamtu bare malee biyyatti osoo jiru namni Ameerikuma qofa beekaa bara. Dhiifa manaa godha. beekaa akkasii bara ammallee wannoodha kanaadaa namni ni kaanadaa feemasi torontoo namni beene ni jira tishartii fi koofiyaarra jira salbaachii keessa namuu beeka Ay maali Torontoorraa. Toronto jechuun Toronto fakkeenyaaf haa jedhamu malee Torontoon eessa akka taate namni beeku baay'een hin jiru bara. Sottaa laafaa jeefamaa kiyya maal taasisa Torontoorraa keeffisi. baay'ee waan ofii oduu nama gammachiisu Waliin boota qeerroo na daba. Gisee ati achi dheeyitee qattitaa qubattetti baraanis achiin dhufa. Wal gargaaraa faamilii. Waan ofii meegaa fi takkaan si gaafadhama. Inshaallah ni deemta Ameerikaa rabbi nagaan si ageessu. Ati achi dhaqee qubate. Ani akka tasaa rabbi laa samaha Allah rabbi narraa Qaqqatamaan jira maali qaqqatamaan jira namni yoo tumi araa Maakii of takka. garagaanatti hima geema yoo ta'e garuu normaalidha maal taatan Maakii waan sakkan. ibsaan qaqqatamaan jira du'aa jira naan jaarrifachuutti jira gizee yaadamu Maqfiraa. geemaa miti faamilii geema marra koo jira namoota qaqqatamaa Maan na gaafataa rajaalfadii looni. Gaafiin gaafachuu jira maqfiraa can you give us a chance?
Oh, sorry, muhit ni godadha qoy. Muhit no god yaani ummata wajjin haasa'u family kiyya waliin. Okay, waan ofii na dhageeffadhu. Dhaga'u jirtaan? Inshallah rabbiin. Guys, kiyya maamis rakkoo hin jiru bitaa kan. Ameerikaa ta'ee ni deemtan ayyaan. Ameerikaa dhaqee qubatee jireenya kee eegale. Ani ammoo asitti laa samaha Allah rabbiin irraa qabu badii takka balleessee asitti koortii godhanii biyyee yoo na galchan naaf arramteef bira na baafattaa waan ofii. Kaayiroon naaf yaamte. No, Kaayiroon naaf yaamte akka hin yaadde gootu. Rabbiin dhugaa irraa kan rabane waa takka yoo taate. Wanni sun maal beektaa? Kitaaba na dhoosifta. Jireenya akkasii kaabus. Galatoomi Roobi. Atimo wallahi atimo. Ijoolleen asii maal jetti beektaa? Dirqama siitii. Yaa dirqama kiyyees ta'uu wannoodhaaf jechuun laali hiree si baasuudhaaf rakkoon qabu garuu ammoo wanni jiru maali beektaa? Nama tokko nama kaleessa wal jaalattuun tokko nama kaleessa wal jaalattuun tokko jechuudha. Hadda deebitee achi fiddee eenyuuf dhiifta sanii barchi kirin. We my brother welcome. Siif farramtii wanni ofii miskiinaa itti ijoolleen. Siif farramtii. Yaani an dhugaa rabbii osoo qabaadhee namaaf ta'e fa'ee na gammachiisa wallaahi. Yoo maal godhee amma naaf farramte gisee isa waan ofii. Naayii mee waan gaafate. Yetaa ablaata. Shuguti dhogi kamucaa. Gara fi ammoo bi Islaameerikaa jiraate Oromoo ankan danda'u anka rabbiin inni deemuuf fuudha akka amma namni keenya hedduu walirratti boona si galee nama keenya miskiina hedduu normaal amma carraan Ameerikaa hunfaan keessaafuu wanta isaan nama kaayyoon biyya seenaa akkasii sandalee godha malee osoo rabbiin biyya kana nama keeti Ameerikaa dheetee fakkeenyaaf ibsaa wajjin jireenya nagaa qabdanii garuutu ati fi ibsaan wal fuutan ni kaara rasuulaanii qabdanii garuu ser mootummatti hin beeksifne achitti garuu namni tokko nama rakkatee agartaa humaa godhuu fi dadhabdee garuu waan mootummaa biratti hin beeksisiniif jecha akka jaartii taatee farramtee fi fiduu ni dandeessanii gootaafi. Abbaan mana kiyyoo hayyamamaa ta'eega wanta inni hayyamne garuu hin godhan isaan. Yoo inni si hayyame bakka jechuun oopshina hunda mokkortanii fi dhabdanii isumaas hin jaawamaa ki bakka akka jaarsaa farramii fi suuraas gaalaa nama gargaaru jecha jechuun nam tokko gargaaru baay'isawwee ni beektaa baqataan tokko sababa keetii jireenyi isaa nam tokko hojii jijjiirame akkam takkaa gammadu ni beektaa. Garuu waan beekuu qabdu si. Nama tokko irraa jireenya yoo jijjiirte inni immoo gaafa achi deeme faamilii isaa guutuurra jijjiiruu hin danda'a si galee. Namni keenya akkasitti yaadu namni keenya yoo nama tokko baase waan irratti fe'amutti fakkaata. Achi deemnaan namni hundi hin dalagata jireenya mataa isaati nama tokko uffarramu wallahi rakkoon qabu ba. Okay, garuu maaltu rakkoon jirani beektaa? Jeetti ka wallahi akkuma nama akka jaartiitti gisee baaftu nama san bira dheeteeti suuraa aruzaa wajjiniin kaatee. Akkasiin godhu sun ta'u. Beeloo uffattee imbaasii waa hunda dheetee gisee namni san dhufees at least yoo xiqqaate si galee hanga amata akka amata lama si bira jiraata. Masuulummaa nama sanii namni danda'aati mana isii wajji gala. Hin godhu sun because bultii kiyya irratti rakkoo waan fiduu danda'u hin godhu. Because nama tokko gammachiisuuf jee mana kiyya jiisuu hin qabu sun donqorummaadha baay'ee. Okay, hayyee fakkeenyaaf amma yoo ibsishaan nama rakkate nama dhalaa akkasii harkee akkasii godhuuf ijee si mari'ate maal jettaa? Manni hayyama. Na hayyamta amma waan ofii okay let's say amma anaaf yaate Ameerikaa. Baay'ee dubartiin yaa ni hayyama namoonni ani hayyamu namoota akkamii beektaa? Fakkeenyaaf mucayyoo akka malee gadda Firaa'ol daamatti diqqoo san argite miti. Malee gadda Firaa'ol. Amma inni baraas biratti nama akkasii daffar nama gudeeddamee nama waa takka keessa hin jirree fi jireenyi itti galabbatame jechaa hin jiru bara.
yaa namoota akkasiisan ammallee nama jechuun jira miti anaaf jecha lubbuu gatii qaalii silaa isa osoo du'eessa kan falchiisuu baattu kan falchiisuu geettu kan fallisan namoota akkasiisaniif nan godha sin hayyama ni hayyama abbaa manaaf rakkoon qabu. Garuu waan ofiiti tanaafin si jaaladha nu garaa kana laaftaa. Oke me ada dubbii tiyya naan finne bara akkamin na baaftame baalfaa ballaba namee xawaara fi kaayiroo na fiddee yoo an biyyeen na galcha. An kaleessa jaalalaa waliin turree hadda addaan baanee namaaf sin kennu. So na taqabbalte jechuudha. Guys, taaptaa godha malee garuu ammoo achi fidee namaaf si kennu ni ulfaata. Haa ta'u garuu achi fidee namaaf si kennu. Sadarra bakka masriin dadiifta. Indan daulachuun natti ulfaata hammeenya keetis hin fedhuu ginammoo. No amma like sittiin booyaa si bilbilee waan ofii masrii tanaa. Makiingoo taate waan akkasii. nan gaafanne maanni Fakkeenyaaf ati ibsishaan rabbuun godhini addaan baatanaa jedhu. Ibsishaan gara biyyaatti deebisan darbanii rabbuu inshallah sarraa qabu. Garuu ammoo ati Ameerikaa jirta. Singiliidha. Ibsishaan akka haadha manaatitti na baasii yoo siin jedhe akka takka haadha manaatti saayin gootee fi waa hunda walii gootee achi ni baastaan. wanta jiru tokko jira akkasumas jechuudha wanta anaaf inni addatti baan miidhee jechuun wanti narratti godhillee hedduu achuun nu hin angise hedduu guyyaa nagiyaa yaada nama kana silaa saayin godhuun jaarsa jaartii jechuun waliin dhattee beelloo walii wannattee wal dubbiftanii maal jettee I don't know gise hedduu goraanii nama waliin yoo walalee ani akkamiin beektaa nama waliin gise walalee hamaa inni irra hojjete caala guyyaa nagiyaa isaa waliin dabarsee yaade gizuma hundoo san yaadeetiin nagiyaa taayoo badaa yaade garuu I don't know hin beekne garuu. Jiruu gaafa maati amma fakkeenyaaf na dhabe gaafii anaa sirriitti adda sii baasaa Startup godha malee mo'achaan jiru bara ammoo malee. Jireenya kee atis jireenya kee eegalte innillee jireenya isaa eegale atis Ameerikaa ta'e dheeyite garuu akka tasaa ta'e inni asirraa like badii takka balleessee dippoortu godhan biyyatti. Dippoortu godhanii Kaayiroo dhufa. Kaayiroo dhufeeti si dubbisa. Akkanaa maakii rakkoo akkanaa keessaan jira waan akkanaati jira. Mee naamo koriin naamiyyuu siin jee ifibsi qunnamee si dubbise maal deebistaaf deebisaan ta'e maali? Ita kabbal. Naamni wanti ati jettee jechuun akka. Meeqa biyya namitti hin dakka kafna goote rabbiin kaffisee haa godhu hin jedhan.